بيفتو شامل هاتي حبيبتي كو maal taate obsi haati bar nama miidiyaa qabuuni nama jajjabeessu sirra jiraata malee akka dubattiin abdii murattu. Ganama laayikii naa goote istoorii poostotee istoorii laayikii naa goote gadda teelegiraamidhaan biiftuu namni hojii hojjetu akkasii miti ana caalaa rafamaan jirtu obsi miidiyaa kanarratti koo gaafa waa gurgurtuu miti nuyi gaafa tikkeetti kana kun koo obsinee jiraanna obsi hojii hojjedhu nuyi nama uumaan qabne nama maatiin qabne kana yoo obsan maleen ta'u ati koo hundoo maakii yeroo qabdaa nama si bira dhaabbattu ishii qabda anuunan jiraadha miti naan jette manaana lamin geeta misikirii maakii akkas naan jette kaza gaashin akkas naan jettu anillee maaliif akkas naan jette jenne kiyyuma sanatti haasaadhennise dhugaa rabbii anis gammadeen jiraadhu gammachuun namaadha abbaan qabne hedduun jiru naan jette anillee hin jiru jedheen jeetan misgaafiin roggaashin akkas naan jettu naa teelegiraamidhaan baqaa miti haasofsiisa turte Ati amma kooloo nama 400 fooyi harka qabattee dubartiin akka jabaattee murtii waan akkanaa hin murteessine godhuudha moo bochistee namni akka abdii muratu godhuudha lubbu. maaki Nuti osoo gaddinee no anamma osoo hin gaddiin jiraadheeti miti bar haalaan na gaddisiiste wallahi wabillaahi garuu namatti asubnee yoo haboonyu ta'e wal qabnee hundi keenyaa wal qabnee deemuu taate si galee. Kanaafuu namni akka jabaatu murtii akkana nama miidiyaa gaafa taatu laal. Miidiyaa soosottoonni akka namoota hedduu jira ammas jala dubartoota hedduu hamana madaam keessa damoota dhorkamanii kan nama jaalatanitti maallaqa amananii erganii mana nu jaari jaanii inni achi fedhutti qamaa fedhu farshootti dhugaa waa meeqa godhee waggaa 10 meeqa guutuu maallaqa isii nyaatee ofin ajjeesamoo inni dhiisamoo ummaatiyyaaf jiraadhamoo of ajjeesamoo itti sammuu isii keessatti tayaadaa jirtu meeqaatu jira. Gaafa ati as dhuftee miidiyaa irratti akkas jettee bochu bakka of ajjeesu naa hojjettee isiinis kaatee duuti jechuudha. Yoo garuu ofin ajjeesinaa dubartoota jabaadhaa boorus guyyaan ni jira hin darbaa jettee gaafa namatti abdii hortu waaw akkasii jaan namillee duba deebi'a. Ishiinis akkas naan jechaa turte jabaadhu hin darba wanni hundumtuu arra nama jalatti qaxaramtee jiraatta borukin waanis kaleessa barandarra taa'een qamaa ture arra garuu ofii kiyya'uu danda'een dhaabbadhee jira naan jechaa turte meerri dhiiste ishiin akkasitti na gorsaa turte hin barmaakii teelegiraamidhaan kan mi'aasaa turre si baasu hinde Amma duuba maal godhuu deemta? jabaadhu kana kaa namni keenya sitti nuu dhaggeeffadhu. Amma maal ta'a dhagee haa biiftuu siimutu jira bar lubbuu hundi keenyaa gaddinee bar. Osoo yoo gaddaa wallahi gaddinee jira garuu gaa hin boonye malee keessa keenya nu gaddee jira isin galee haquma walii himnaa mire maaliif jechuun wanta takka deebisuu hin dandeenyu boo'ichi deebisuu hin danda'u bar. Jabduu turtee anu nama of ajjeestu natti hin fakkaanne nama abbaa manaa isitiif makiinaa bitee sapiraayiz godhe dubartii Oromoo keessaa seenaa nama hojjeteedha. Hin jiru namni makiinaa bitee kanne jechuun jabduu akka dhiira hojjettudha mucayyoon tiktookii feesbuuk irratti waan gootu hundaa nama mul'isuudha. Bakka waa'ee namaas nama haasa'u miti nama arrabsus miti abbaa manaa fi isii jidduudha bakka miidiyaan guutuun. Of ajjeeste waan abdii isii murachiise. Warra koomantiis ta'uu danda'a waan biraas san rabbii fi rabbiitu beeka. Ati immoo bochistee nama abdii akka muratu hin godhini akka namni jabaatu godhuu qabdaadha kan inni sin jechu jiru si galee. Moo atis rakkoo biraatu jirame himadhuus dhageenya maal taate nagayaami? Utuma rakkadhee kana booda sitti illee himachuun ani madda garuu odoo rakkadhee uummata kanarratti gadi ba'ee rakkadhee ni maddu. Maal goota duuba? Yoo rakkattee of ajjeesisiin jedhudha bara. Akka jecha ishiidhaan jechaa turan maakii gaabeeriin dhala namaatiin akkasin jedhanii dhugaa akkaasan caala ibiyyuu dandeessan gaayis nama tokkoomaa gochuun dandeessan miti hubachuun dandeessan miti rakkina isaa baruuf hin dandeessan miti koomentii gadhee hidhattanii jalatti hin barreessina. Sinigalee koomentii namaa gadi isa buusutti barreessina. Jecha miidiyaa kanarratti namaan jecha gaabeen abbaa barbaadaniin jecha jettan jedha.
ijoollee haadha abbaan qabne jecha isin jettan eeggadha. Ani bakka miidiyaa kanarratti nama kuma afurtu naala taa'eera miti. Namni kun arfan kun waan isinitti moo takka ittiin jiraate maal akka ta'e beektu nama haadha abbaan qabne jala dhadhee jecha gadhee tokko hin jedhiniin jecha baalagee tokko hin jedhiniin. Sababni isaa ammuma sana qisamiin sadii cabaa deema. Ammuma jecha takka ittiin jettu sana namni sun gadheessa cabaa deema. Jireenya irraa abdii kutachaa deema. Jireenya irraa bahaa deema. Uumama amma fee qabeenya qabaate yoo tu amma fee amma ke kan darbuufu ta'e namni sun jireenya irraa abdii kutachaa deema. Oduma amma ke miliyoona lakkaa'ee mucayyoo sana ammaarichaa ni turte yaadattu nuni haadhis ishiin sanaan dhalte barandaa irratti gattechaa ni turte. Kinoo har'a gisee ishiin deemte kanoo maal jettuun lamsaale baga deemte haadhate duubattuuni innaa jecha namaan jettan eeggadha. Namni yaa bareedu dhiisu erga nama ta'ee harka quba shanan qabaatee miila qabaatee dhaabbatee deemee faana jiraate. Jecha akkasii sana namaan hin jedhina. Ani kanas hin jedha. Ammallee suurri ishee erga du'e tasaraacee tiktookii guutuun ishiidha. Garuu kaleessa gaafa ishiin jirtu sana maal jechaa ni turtan? Suura ishiin gaafa sargii ishii ani meekaappi hin dibadhu nama waan nagateedha. Nama rabbillee namnillee nagate jedhee of kaa'ee waaqayyo achi na kaasee arraboota kanaan nagee sababa ta'eef. Ani meekaappi hin dibadhu itti gaafa ishiin bochu maal jechaa ni turtan? Fuula akkanaa kana baattee miidiyaa irra dhuftee jettanii fuula akkanaa kana baattee miidiyaa kana fayyadamtee jettanii jecha sana hunda jettanii innaa yoo dandeessan balleessina. Bakka koomti jedhan kennina. Maal godhuu qabnani beekta akka dubartootatti namni ammaa kun isinoo yoomtu ta'u warra jee barreessu jira koomantii kana keessa jechuudha. Maal jennaan warri abdii murate koomantii abdii murate barreesseeti abdii si murachiisaa jechuudha. Warri sammuu fayyaa qabdi immoo jabaadhaa jeesi jabeessa jechuudha. Irra guddaan warra ifiifuu abdii muratee gizee meeqa korooroksii dhugee korooroksiin illee isa fudhachuu dideetu koomantii barreessa siigalee. Yaa kanaafuu hin barreessinaa jechuu hin dandeessu. Ilmi namaa ammoo barreessa laal. Itti himna aaratti himna malee aarreetiti akkas hin gooyina enna malee namni ammallee ati yoomtuuta kanaan jee barreessu jira amma koomantii kana keessa ija kiyyaan arkee jechuudha. Siigalee. Kanaafuu namni akka ati lubbuun jirtu waan sumaanin jaa. Garuu ati obsa qabaachuu danda'u qabda. Nama sammuu hochuu qabda. Siigalee namni gaafa abdii murate si arrabsuu abdii murate si faarsutti dabaraa bifti. Nama meeqan beekaanuu ka gaafa ibsaa wajjin fuudhu deemu na arrabsanii itti cimnee itti jabaannaan firaana faarsuu eegalan jechuudha. Amma kun piroofaayilii huna godhatanii warri nama sana ijaa fi harkatti hin beeka jechuudha. Nama si arrabsu hin beekta dhufee koomantii jalatti si arrabsu ture ka mana banatee si arrabsu ture ka piroofaayilii na godhatee deemuu jira. Maaliif piroofaayilii na godhatan irra waan cimeef siigalee akka isaan barbaadan hin taaneef ka. Kanaaf namni gaafa ati si arrabsee atis jala callistee deemte booda si faarsutti taraa jechuudha. Garuu abdiin kan kee kurmaanni kisuma hundaa'u abdii murachuu osoo hin tahiin of ajjeesuu osoo hin tahiin waan rakkootti galteef waan siin jaan guututti moohattee dabruu danda'uu qabda. Strong girl jechuun dubartii cimtuu jechuudha. Dubartii cimtuu ta'uu sirra jiraata jechuudha. Akkana jettee nama gorsitee namni akka jajjabaatu godhuu qabda malee boochuu hin qabdu. Sin jechuu jira nageessaami. Dhageessu micoon akkas godhuu qabda ishii biiftu. Ani sammuun nagaalee geetan ani bakka waan hin jedhullee hin jiru. Ani waan hin jedhu yoo jiraate dhuguma keeti garuu dhuguma ittiin maafi. Ani beeku amma maakila dhugaa dubbannoo ta'e micayyoo tan akkaataatti wajjin turre beektaa ogaanii ishee wal barruullee ishee duukaa wajjiniin walitti haasofnaa yoo beeloftillee koonna biraa nyaadhu naan jetti turte. Maaliif ani ishii dhaga dangalaa ani mana dhoqqee keessaan galaa ishiin immoo anaa ol bolokeetti mana fooqirra galte. Kasaa kootu na biraa nyaadhu biiftuu yoo beelofte na biraa nyaadhu. Bataamitti
akkamitti sitti muree badhaanti nama hoggaan biyya jiru ijoollee kaanii ol namatti dhiyaattee nama hubachuu mokortuudha. Tuma akka dhiiratti jiraattu geetan badhaanti nama hubachuu yaalti. Namaaf yaaddii sammuu gaarii miti sammuun isheen qabdu sammuu gaariidha. Ijoollee nan beeku ijoollee meeqa kootta karaa deema ana ammaan lan jettee gaafa nani Dubaayaaf biiftuu carraan kee tokkichaa miti. Kootu fooloorsii ammanaa qabda nama ammanaa sala ta'a. Kootu hojii nan hojjedhu kanaatti hojjedhu. Sin barsiisa kootu hojjedhu. Nama itti hojii sanatti illee na jajjabeessa. Turteedha dhugaa rabbii badhaan itti waan baay'eedha. Maatii akkasitti miti kan wal beeku. Ati gaafa isin jirtu kana dubbattee duba biiftu amma. Mikinaatu gasti kee yeroo galtee akkasumatti dubbachaa turre wajjiniin. Dubbadhee. Namni kumni sadi taa'ee odoon ulaalu ishee wajjiniin akkanumatti taasifna. Akka ishiin jabduu taate, akka ishiin dubartii goota taate. Geetaan misikirii ishiin gastii kee yoo dhufte gastii ijoollee kaan hin deemtu gastii kee galti. Abbaa manaa ishee wajjin gaafa boolee misaa qursii nyaachuu deeman natti ergatte. Biiftuu boolee qursii nyaachuu deemna naan jette ati koo jagnaadhaan jechaa ni ture. Gizee hundumaa nan dubbadha. Si jamma amma bichaa miti. Ani ishee viidiyoo siifan baasa. Ani nuti wajjin haasaa turre laayif irra. Dhugaa rabbii. Bareedaadha biiftuu maal goona dubamee kuttee.